Ijoolleen jijjiirti farda jalatti qabanii kan deddeemu. Sangaa farda si jalatti hin qaban. Yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun kan jiganii jedha. Siidaan kun yoo jig. Fardi akka fardi kan Oromoo. Fardi kan Oromoo. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajigee isaarraa jigsan malee. Walumaa galattan. Fardi abbaaf deebi'uu qaba. Inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Akkan. Biyya qaroomte. Biyya guddatte yakkamaa beeki akan Minilik siif yakkamaa moo oh my god inni gaara reeffaa miirammaa ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa bahaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheeredhe sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastersaa fi digirii fi PhD qabu baran mallee ulfajjeesaa jira beektaami inni barsanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalimti ni gaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoo lolti wanniin isa kasiidaan isa beeta mangisto kan palaas mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini nayyaaddaaf wan maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale. Dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun agammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atsee Minilik defend godhu namichi kunini nama Itoophiyaa holy war waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jiru. Kanaaf deebiin kemaa. Qaamni miidhame immoo holy revenge jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. Wal an kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti. Yookaan isaa Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beeku abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bara. Odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhoksatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Mormatiin. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan tan calaa wani naa jedhe. Dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf kadeebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti ba'u gaa hin ba'a gaafa ba'u. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaate. Akka bilisiginnaa birrii naan kennin akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanna. Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beektaa ka booranni ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirba tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluu nu affeer dhageenya. Jirra jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawa irraanfachuuf.